Kanaan dura hireedhaan kanaaf ishii kana urjinaal. Urjiin nagaasiiti? Urjiin jirti. Xalayaasii ergiteetti. Adadan argateen wajjin haa ciisnu naan jedha. An kabajaadhaan durbummaa koo eeggadhee itti heerumuu barbaada. Garuu inni intala biraa biyya baadiyyaadhaa fidee manatti galfate. Kuma haalichi baay'ee rakkisaadha. Akka ogeessa fayyaatti lubbuu baasurra lubbuu oolchuu filanna. Kanaaf amma danda'ametti si duukaa dhaabachuu yaala. Didaanis manaan bahu isa dhiiseetanis bahuun natti ulfaateetu malee si gaafachuu dadhabeetanii miti dalagu. Maali gaa beektanitti eegaa hojii isa kamtu jiraaree manuma oola malee maal godhabe? Kuma meetiin nifti. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargiine deebinee facaanee. Kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne Hiree Kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne.
Meeti. Oo doktar. Murtoo kee kana sirriitti yaaddetta? Doktar, wanta addaan hin jiru. Murtiin koo murtiidhuma kaleessaati. Kanaafiyyuu wanta addaan jiru. Waan itti yaadde natti fakkaachuu didde. Doktar, itti yaadeera. Yaada biraa maaliin qaba jetteeti? Itti yaadnaanu murteessa. Laamee waan tokko siimu. Mee nutti himi doktar nan dhagaa. Karaan tokko yoo bade suphanii sirreessuun hin danda'ama. Tole. Gamoo tokko yoo inni gubate ijaaranii iddootti deebisuun hin danda'ama. Konkolaatu mallee yoo cabe ispeer paartii irraa bitanii suphanii konkolaatatti deebisuun hin danda'ama. Dhimmi kun garuu dhimma lubbuuti. Lubbuu baasanii deebisanii dhiifama jechuun hin danda'amu. Waaqanis namaanis gaariis miti. Kanaafiyyuu dhimmi kun dhimma lubbuuti. Meeqatu ilmoo dhabee kan rakkatu kan boo'u meeqatu jira. Kanaaf itti yaaddettaa jedhee kanan diddeebiseetoo si gaafachaa jiruuf kanaafidha. Ilmoo barbaaduu dhiiseenii miti. Yeroo kanatti nan barbaachisu siin jechaa jira malee. Tarii yeroo na barbaachisutti ilmoo argachuu hin danda'a. Ilmoo godhachuu hin danda'a. Kanaafiyyuu amma na hubadhuuti. Lafarra na jalaan harkisiin. Guyyaa irratti guyyaa na jalaan hidha'iin. Waansaa dhimma biraan irraa qabdate doktar. Boru garuu hin gaabbita. Itti gaabbita. Doktar, maaliif akka lafarra na jala harkisaa jirtu naa galaan jiru? Guyyaa irratti guyyaa na jalaa hidhaasisaa jirta bara. Yoo didde immoo qarshii 10 of keessaa darbachiisuu hin danda'a. Fayyummaa kootiif xinnoo ishii sodaadheeni malee. Sii galaa jira wanti siin jedhu. Piliis doktar na hubadhu. Tole, kaardii kee fudhatteetta? Kaardii koo hin fudhanne keessa jira. Haa ta'u, waan tokko ammas inaan waan haasofnu jira. Haasofnuti keessa galleetu al tokko. Tolaan siifaa gammadu biiftiiti. Baay'een gammadu baay'een gammadu. Wabii meeqaan eeyyeen wabii dhannaa gallakkisan. Kottu ka wajjiniin buna dhunna kottu. Eeyyee baay'ee malee baay'ee. Tole biiftiiti. Fayyaadha. Orji! Orji ne sarate? Maami urjii mana jirtu asirratti bilbila dhiisi. Urjii jettee? Urjii nu been jirtu. Urjii jettee ilmoo waan. Maal jechuudha maa urjiin hin jirtu jechuudha? Eessa deemte? Maalan beekaree fira gurguran maal jettee jirtu? Fira maali? Fira eessaa fuute maammi? Moo jibbaashii adeemtu badeetu maali? Hacalaatu. Waa'ee urjiin na gaafatte ammas? Ati baga nagaan naa galte malee yaa baddu kaa yoo badde? Maal godhe nagaan galuun kee? Maalin goone? Harmi. Oo. Torbee sadii osoo dadhabdee urjii mana ariitanii yaadu. Akkam naan jettu abdii ko.
Eenyu feenyu walitti maktee na gaafatta? Eenyu sitti makee sitti moo? Feeneet sitti makuu? Maal harmee maal isin goote urjiin? Deemtu haa calaatu abdii. Ishiin haa deemtu ati baga nagaan mana keetti naa Fiira maal qabdi harmee? Mana kanaa baatee magaalaa kana gara deemtuun beekti isin? Ofii yeroo an jiru maaliif hin deemne? Ani maaliif tan beekaa nan deema jettee deemte? Ana mana gaafattaa? Mucayyoo geessu? Kan bakka barbaade deemtee bakka barbaade bulti mana na gaafattaan? Harmee. Afachu. Akkas taanaan mana hidhaa isinii ba'uun irra ture. Maal jechuudha? Maal tolitti fidee? Waa'ee keetiif waa'ee ishee? Balbala natti hin cufine? Naasofsiis. Abdii. Afachu. Deemtu haa deemtu kaa. Erga ishiin mana qeekoo ijjatteeti kan manni koo diigamaa jiru. Ishiif jettee natti dubbatta abdii. Kara deemtu asuur ishii hin deebisin ijji ishee haa baddu. Haa baddu. Maal na dhaggeeffachaa jirta eeda? Haa baddu mana ijji ishii as hin deebi'in. Kana harmee waadaan haadhummaa keetii. Mee jalqaba mana manatti ooluu haaseennu mee jiranna? Akkanatti haadha naataa harmee. Urjii mana hariitii haadha naatoo barbaaddaa? Waa'ee haadhummaa situ natti maayi? Suna jaalatte harmee urjii mana hariitii. Afachu. Odoo gammachuu keenya hin ibsini waa'ee ishee na gammachuu maaltu jira harmee? Urjii mana hariyaa na gammachiifta harmee? Urjii malee gammachuun hin jiru. Hin jiru. Reefuun bare kadheefa. Naadhiisi kan. Maal isin gootee hariitan garuu? Ana ta'anii ofii ishiitiin isin bare wal taatanii hariitan. Kophaa isin deemna harmee. Ollaan na dhagaa jiran. Ollaan maal godhe? Kanaaf edda mana hidhaa dhuftee nagaa natti dhaammataa turte annaaf hin galle. Natti nimtuure erga nagaa sitti. Maal sitti marme? Maal nonni sitti? Akkanatti haadha kee ta'uu kee ibsita harmee? Nagaa erga siin jette maa nagaa fattaree ani bakka ishiin deemti. Akka siin deemu taatu naan galle gaa. Hin beeku gaari mooji hin beeku. Hin beeku waa'ee ishee hin beeku. Situ fidee ofii deemti. Kanuma isin wal gaafachuu dandeessu. Ana keessaa na baasa. Ani kanan barbaadu nagaa kee duwwaadha. Eessatti argeessii gaafadha? Mootika. Fachu. Manattu haaseennu jarana namni maal namaan jedha. Bakka mana namaa balbala irratti naasofsiista. Bani nan seena balbala seeni hoo seenti. Gaariin nagaa. Hundi keessanuu waan harka keessanii argattan. Akkasii. Hundi keessanuu galatooma waan biraa waan isin jedhu qabu. Baddi malee gaa. Saree jalqaa jedhan. Dhimma baasheet ishee. Dan shiidhaa beeka. Kottu kan qodaa kee. Saa cabsu canna cabsitee tuulte.
Manager ta'i. Amma kanaan meeshaawwan bitachuu gadi baheetan. Meeshaa bitachuu gadi baate? Amma kana meeshaawwan bitachuun gadi bahe. Argatteere? Lakki naan dhabe. Oliif gad deemeen dhabe kunoo harka koo duwwaa nan agartu. Eessa dhaquu fi laaqanaan hojjedha bunan si daffisa nyaattee deemta. Lakkina barbaachisaa hin jiru. Nagaadhaab. Nagaa akkamati? Dimaal naguma baddammoo? Bilisee bilbila kee yeroo dheeraaf cufaa ture sarara na jalaa badee ture. Amma baaseeti dhiifama. Urjiin nagaaseedha osoo naan bilbiliin baay'ee turte. Urjii bilisee amma mana hin jiru? Yaa yoo mana ga'e sii bilbilaa. Tole abdii maaloo akkasee bira geesseennaaf bilbili. Tole bye. Tole abdii nagaatti.
kana caala cinqamu maal fayyada? Maal faayidaan isaa? Guyyaa kee jijjiiri mana dursee. Kana caala sitti. Hello Bilisi. Abdi malam mallee urjii biraan geenye moo? Ammayyuu mana hin geenye saniif isheen bilbille. Yaa manatti hin galle. Maali Abdi rakkoo jira moo? Rakkoon jiraan nan dhosin maaloo? Lakki akkanamaan sagalee dadhabbiitti waan ta'eef malee rakkoon hin jiru. Abdi hiriyaa koo adaraasti kennadheera. Waadaa kee hin dagatin Abdi. Urjiin biyyan beektu. Si amanee sitti kenne Abdi. Urjiin eenyuu nuun qabdu. Abdi maaloo. Rakkoon jiraannaanis nan dhoksin. Sagalee see dhaga'uu barbaadeera. Yoo siif danda'ame ammuma deeminaaf bilbil. Okay, si bilbila. Si bilbila yoo mana galu. Okay, bye. Tole Abdi. Barbaadde dhabde. Amma kana of gatuun qabdu. Hello Abdi. Nagaadha Abdi. Bilisi urjii si bira dhufteetti. Maal? Urjiin ana biraa moo? Akkamitti?